Qajeelummaaf rakkachuu Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:18 hanga 23. Isin warri garbummaa jala jirtanii gooftota keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babba'eeyyii fi garraamoota duwwaaf utuu hin ta'in warra gaggadheefis immoo akkasuma godhaa. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaanan argata. Balleessaa keessanii fi isa rukutamtan yookiin dhiphattanii yommuu obsitan galata maalii qabdu? Garuu gaarii gochuu keessanii fi isa dhiphattan yommuu obsitanii Waaqayyo biraa ayyaanan argattu. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphate, faana isaa duukaa akka buutanii fi fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa'aa keessaa inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsamee deebisee hin arrabsine, yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisanii hin doorsifne. Egaa luqqisiin amma ani isiniif dubbise kan inni argamu Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:18 hanga 23 keessatti. Akka kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti barannutti rakkinni garee lamatu jira. Inni jalqabaa balleessaa ofiitiin rakkachuu fi rakkina baachuudha. Fakkeenyaa fi macaafa qulqulluu keessatti sabni Israa'el sababii cubbuu isaaniitii fi yeroo isaan itti dhiphatan, yeroo isaan itti beela'an argina. Egaa amma akka dubbifannetti dhiphachuun inni akkasii Waaqayyo biratti galata tokkollee hin qabu. Salphaadhumatti waan facaasan hammatanii jechuudha. Ani sababii balleessaa kootiif dhiphadhee beeka. Isinis akkasuma dhiphattanii beektu ta'a. Inni gaa Waaqayyo biratti galata hin qabu. Araara Waaqayyoo kadhannee dhiphinicha keessaa ba'uu malee fala adda biraas hin qabu. Rakkinnii fi dhiphinni inni lammaffaa immoo isa Waaqayyo biratti galata qabudha. Innis yeroo nuti qajeelummaaf jennee rakkannudha. Waan dhugaa dubbanneef, waan hatuu dhiifneef, Waaqayyoon barbaaddachuu keenyaaf, kadhachuu keenyaaf, namootaa fi dhaabachuu keenyaaf yoo dhiphanne Waaqayyo biraa galata qabna, ayyaanas hin arganna. Akkasumas jireenya Yesuus jiraatee darbee dhiphina isaa keessatti hirmaannaa goonaa jechuudha. Yesuus balleessaa tokko malee baay'ee dhiphatee rakkate garuu warra isa dhiphisan hin doorsifne. Qajeelummaa fi dhiphachaa jirtu yoo ta'e Waaqayyo biraa galata qabdu jabaadhaa dhaabadhaa. Yookiin ammoo anoo dhiphina Kiristoos hirmaadhee hin beeku jenna ta'a. Egaa warra nu jibbanii fi yoo kadhanne inni kun sadarkaa isa jalqabaati. Gooftaa jireenya fuuraa kootti na guddisiisin fakkaadha. Maqaa Yesuusiin. Ameen.